Daawwattoota kabajamtoota keenya akkuma beekamu guyyaa irraa keessummaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Mee daawwattoota keenya kanaan akka si baraniif ani eenyu jettaan. Hayyee isinis bakka kanatti naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaadha. Egaa maqaan kiyyan akkuma beekamu akkas akkasiin jaama maqaan kiyya akkas akkasii. Hayyee egaa jaalatamtoota kabajamtoota keenya maqaan isaatis kunoo himatee jira. Maqaan isaatis akkas akkasiidha. Egaa amma gara gaafii deebii teenyaatti dabarra jechuudha. Gaafadhu waasi gaafadhu biyyi teessa. Okay, galatoomii gaafii bareedana gaafattee ani biyyittii Oromiyaadha. Oromiyaa jechuun eessatti argamti? Oromiyaan kan argamtu gaanfa Afrikaati. Gaanfa Afrikaa keessatti argamti jechuudha. Baha Afrikaa. Gaanfa Afrikaatti argamti. Sirni ittiin bulmaata uummata Oromoo maal jedhama? Okay, gaariidha. Gaariidha. Sirni ittiin bulmaata uummata Oromoodha. Fi walumaa galatti sirni ittiin bulmaata ilmaan Oromoodha sirna Gadaati. Afaan kee hoo? Gaariidha. Afaan kiyya afaan Oromooti. Afaan Oromoo jechuun akka Afrikaatti sadarkaa sadaffaa jira. Afaan Arabaa fi afaan Iswaayilitti aanee sadarkaa sadaffaa jira. Afaan Afrikaa keessaa beekamaadha kuni. Afaan kiyya afaan Oromooti. Amma gaafii xumuraata kan si gaafadha. Uummata nuti Oromoo miti. Nuti saba biraatiif hin jechaa jiru kanaan akkam jetta gaafatte galatoomi. Kanneen wanni jennuuni yaa harroota shawaariin kofee deemaa jira wajjin magaalaa Finfinnee keessaa yeroo kadhattan kadhaa irratti geerraraadha jara wajjin jennaan bas.